Hayyee hordoftoota koo hundi keessan nagaan waaqayyoo jalqaba hunda keessan faana ta'u. As karaa YouTube kan dhufe hamma dandeenye wal barsiisuuf waan tokko share gochuuf. Ani quqama hanga umurii koo yaa gara 29dha. Kana keessa jiraadhetti yeroo hunda sammuu keessa kan jiru yaadi uummata koo kallattii itti yaadu fooyya'aa ta'uu qaba. Addunyaa amma jirtu faana ta'uu qaba. Kunis maaliif seete? Yeroo hundaa yaada keenya yeroo faana harumaan deemu taanaan har'a teenyee isa kaleessaa jiraachaa jira. Boora teenyee isa kaleessaa jiraachaa jira. Waggaa dhufu har'a teenyee isa kaleessaa jiraachaa jira. Aloonni kun aloota baratee uummata isaaf quuqama qabu ta'uu qaba. Barachuu qofaa miti. Psychologically inspired ta'uu kan qabu. Ofiis rakkoo caalaa of ilaalee rakkoocha mo'achuuf ta'uu qaba. Yeroo tokko wantoonni hundumtuu amma dabalaa jiru. So what? Maal gochuun qabattee yaaduu qaba. Ati rakkoo sanaa ol taatee argamuu qabda. Rakkoo sanaa ol yoo ta'uu baatte rakkoon sun fudhatee qileetti si gasha. Abdii kutannaatti gasha. Achi yoo gara jireenya kee diiguutti, gara maatii kee diiguutti, gara of jabuu, gara suusii garaa garaatti si gasha. Kanaafuu yeroo hundaa ani nan danda'a. Ani rakkichaa oldha jettee hubattee gochuu amantaa amma jiraachuu qaba keessa kee. Amanu guutummaatti keessa kee amane taana yoomillee taanaan tasa mucucaattee kufta. Amantaan kee miila lamaan dhaabbattee cimina qaba taanaan garuu yoomillee taanaan waan hundumtuu dhufee darbee ati kufaan taatu addunyaa mataa akka keessa yaada mataa keessa jiraachuu qabda. Kanan si gorsu. Kana mo'achuu qabda. Aloonni kun sammuu jijjiiramuu qaba. Yaadi bakka har'a kan yaadde waggaa 20 eessa ga'uu qaba? Law of attraction anaaf si addunyaa kana kan walitti qabu law of attraction jira. Namni deemtee waan yaaddeetti si baata. Kana garuu itti se matter of time. Anaaf si kan gargar baasu yeroo tokko yeroo dafee itti fudhachuu danda'a. Tokko immoo waggaa 30 itti fudhachuu danda'a. Origin karaa dhufne family basing keenya garaa gara ta'a. Naannoon keenya haalli ittiin guddanne kun gadi nu kaasuu danda'a yookaan ol nu kaasuu danda'a. Kanaaf yeroo hunda of jabeessi of ta'ii gara fuulduraatti akeeki. Na jaallata na fedha subscribe follow na goosisi waan garaa garaa naas funna. Waa'ee jireenya lammummaa jireenya gaarii jiraachuu yoo feete yeroo hunda ana faana ta'e na gorfadhu sin gorsa. Galatooma.